Arkafuuni akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota sagantaa poolisii Oromiyaa oduu arraaf qabannee isinitti himaa dursa oduu ijoo. Godina Shawaa aanaa Lumeetti himatamtoonni gareen qindaa'uun yakka saamichaa raawwatan to'atamuu isaanii poolisiin hime. Godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa Wallisootti himatamaan miseensa shanee ofiin jechuun yakka saamichaa namoota irratti raawwate hidhaa cimaan adabame. Amma oduu bal'inaan Anbilsee Bayyanaati. Godina Shawaa aanaa Lumeetti himatamtoonni gareen qindaa'uun yakka saamichaa raawwatan to'atamuu poolisiin hime. Gabaasa Ayyaantuu Lammiif Maamar Kadir. Godina Shawaa aanaa Lumeetti himatamtoonni gareen qindaa'uun dukkana da'oo godhachuun meeshaa waraanaa fayyadamanii konkolaataa Siinootiraakii godina Baaleerraa buna fe'ee gara Finfinnee deemaa jiru saamaan to'atamuu isaanii Daarektarri qajeelcha poolisii godina Shawaa Inspektar Olaanaa Sultaan Abbaa Bulguu himaniiru. Qaama daddanaa nu kasochuu irratti yeroo daddaa saamichi raawwatamaa ture jechuudha. Halkan konkolaataa dhaabsanii saamuu, nama ajjeesuu, maallaqa fudhachuu wantoonni akkanaa bal'inaan gaggeeffamaa ture jechuudha. Keessattuu naannoo daandii haayowee kanarratti, daandii saffisaa kanarratti, daandii karaa asii Finfinnee geessus, Moojoodha Hawaasaa geessu irrattis saamicha hamaa ture. Darbee asiin karaa aanaa Adaamaa daandii Asallaa geessu kanarratti dheeraa geessu irrattis saamicha ture. Asirraan daandii karaa Mataaraa Harar geessu kanarratti saamicha guddaa ture. Saamicha kana garuu kan gaggeessu tiimii tokko jechuudha. Tiimii tokko gaggeessa. Gara biraatiin isaan darbamee buna konkolaataa tokko bakkitti halkan daandii irratti aggatanii fuudhanii bunni sun magaalaa Adaamaa keessatti qabatamaatti odeeffannoodhaanis irra gahamee achii sakattaamee bahee konkolaataa sanaa waliin siidhatti dhiyaate jira. Saamtonni kun abbaa qabeenyaa isaan waliin hojjetu waliin erga walii galanii booda haaluma walii galteen kaffaltii duraa birrii miiliyoona 2 akkaawuntii saamtotaarra galu poolisiin qulqulleeffateera. Baankii Absiiniyaatiin galii ta'ee fi eenyutu galii godhaa fi nama Ibraahim Mahammad jedhamu magaalaa Adaamaa irraa dallaalaadha. Namni kun abbaa qabeenyaatis. Namni kun magaalaa Adaamaati. Qarshii kana nama Saajin Olaanaa Gammachiisaa Habtaamuu jedhamuuf buna saamee akka dhiyeessuufiif qarshii kana galii godhee fi gochaa saamichaa sanas deebi'ee ofuma isaa waliin raawwatee. Himatamtoonni kunneen yakka saamichaa erga raawwatanii booda gara magaalaa Adaamaa geessuun mana kuusaa nama dhuunfaa keessatti kan dhoksanii fi manicha keessatti yakkoota garaagaraas raawwachaa akka turan odeeffanne. Magaazana isaan buna kana gaafa yakka raawwatan galgaluma gaafa 23 ji'a 10 bara 2014 itti buusan sana bira geenye gaafa bira dhaqqabnu magaazanni sun iddoo garaajiitti jedhameeti kan kireeffatame. Haa ta'u garuu iddoo garaajii ta'ee konkolaattonni adda addaa achitti qalamu. Targaan konkolaattota adda addaa mana sana keessaa guurre bira darbamees immoo targaa konkolaattota adda addaa achi ba'an biratti kan baay'inaan achi fuune ragaa qabeenyota saamamanii qabeenyi duqeetiin naannoo Shaashamannee irraa saamamee dhufe tasaabii tokko akkuma saamameen tasaabii safaana dhaabatee osoo jiru bulchiinsa magaalaa Adaamaatti dabarsinee kennine guyyuma san. Akkasumas immoo tasaabiin tokko duqeetii dhumti irdaataadhaaf mootummaan gara biyya keessa galchee karaa deeggarsaa namummaatiif namoota saba adda addaatiin miidhamaniif ergamaa jiru gara naannoo biraa deemaa jiru magaalaa Adaamaa keessatti saamamee achitti walitti qabamee jiru. Taargonni adda addaa baay'inni isaa naannoo konkolaataa 12 ta'u mana sana keessatti walitti kuufamee argame. Yakkamtoonni yakka raawwatan konkolaataa mootummaa fi dhuunfatti fayyadamuun saamaa akka turanii fi qaamoleen nageenyaaf hojjettoonni mootummaas keessaa harka kan qaban ta'uu dubbatu. Qaama nageenyaa keenya keessaayis kan kaayyoo isaan beekne kan naamusa hin qabne namoonni saamicha kanatti hirmaatan jiru jechuudha. Poolisii keenya poolisii federaalaas ta'ee poolisii naannoo keenyaa saamaadha jennee farajuu hin dandeenyu. Garuu kan ergama isaan beekne kan kaayyoo isaan beekne namoonni dhuunfaan naamusa hin qabne poolisii saamicha kanarratti hirmaatan jiru. Poolisii federaalaa keessaa yoo xiqqaate amma
garee kanaa waliin kan qabame naannoo nama 5ti kan to'atame jechuudha. Kan to'atame. Kan biraa waajjiroolee biraa keessaallee konkolaataadhaan deeggaranii fakkeenyaaf sadarkaadhuma biiroo mootummaa keessaa konkolaataan ammaa saamicha sana irratti qabame jira jechuudha. Kanaaf kun karaa qindaa ta'een tiimiin kun gurmaa'ee gara biraatiin taargaa baay'eetti fayyadamu, taargaa adda addaa itti fayyadamu jechuudha. Taargaa jijjiiranii isaa. Waliigala nama 12 to'annoo keenya jala galchannee namni 12 galmeen isaanii qulqullaa'ee yeroo ammaa kanatti abbaa alangaa godina Shawaa Bahaatiif galmeen qorannaa keenyaa kun kan hergame ta'uu isaati. Qabeenyi saamame birrii miiliyoona 7 olitti kan shallagamu ta'uu eeranii galmeen himatamtoota kanas xumuramee qaama dhimmi ilaaluuf ergamuu himaniiru. Bunni qabame kun buna naannaa kuntaala 240ti. Tilmaamni qarshiisa gara miiliyoona 7tti tilmaamama. Abbaa qabeenyaa sanaaf miidhaan qabeenya nama kanarra ga'u baay'ee olaanaadha. Qarshiitti yoo tilmaamamu naannoo miiliyoona 7tti kan tilmaamamu bunni kun qaxxitaa dhaabbata Tiraakoo jedhamuuf ergameetu dhaabbata Tiraakoo faana nama maqaan isaa Xaayir Jibriil jedhamu dhaabbata kana faana agreementii qaba. Godina Baalee irraa ka'e bunni kun buna sadarkaa tokkoffaadha. Biyya alaatti kan ergamee galii sharafa biyya alaa argamsiisuudhaaf buna deemaa turedha. Daareektarri itti aanaa waajjira poolisii aanaa Lumee, Inspektar Olaanaa Biraanuu Caalaa fi itti gaafatamaan bulchiinsaaf nageenyaa aanaa Lumee obbo Alamuu Boonsaa qaamolee nageenyaa qofaan yakka ittisuun hin danda'amu waan ta'eef hirmaannaan hawaasaa murteessaadha jedhu. Uummata qabanneeti, caasaa qabanneeti, gaachana sirnaa qabanneeti, qaamolee adda addaa hojjetaa mootummaatis ta'e miti mootummaatis qabannee kan waliin hojjennu taane malee yakka hir'isuun gonkumaa kan danda'amu. Yakka ittisuun kan danda'amu qaamolee nageenyaa yookaan poolisii abbaa alangaan qofa osoo hin taane hirmaannaan uummataa murteessaadha. Bulchiinsa magaalaa Bishooftuutti yakkoota walxaxaataa dhufan qolachuuf bifa ammayyaatiin hojjetamaa jiraachuu qajeelchi poolisii bulchiinsa magaalaa Bishooftuu beeksise. Bal'ina oduu kanaaf Lissaan Murreessa. Bulchiinsa magaalaa Bishooftuutti hawaasni yaaddoo fi sodaa nageenyaa tokko malee bahee akka galuuf hojiin bal'aa hojjetamaa jiraachuu Daareektarri qajeelcha poolisii bulchiinsa magaalaa Bishooftuu Komaandar Ittaanaa Gammadaa Tullichaa himaniiru. Magaalaa Bishooftuu keessatti haalli nageenyaa gaariidha sadarkaa jedhamu irraa kan jiru. Sababni isaa raawwii bara 2014 keessatti hojiiwwan hojjetamaa ture. Hawaasa bal'aa hojiin hojjetamaa tureen magaalli keenya keessatti rakkoon nageenyaa bal'aan kan hin mul'annee fi isa kanaaf iccitiin milkaa'ina keenya hawaasa wajjin hojii hojjechuu keenya hawaasa gurmeessinee hojiiwwan wajjin hojjetaa tureen magaalli keenya akka nagaa ta'u wanni godhe jira. Darbees yeroo ammaa ijaarama sarkaa gandaa fi gandaa gadi jiruun fankshin ta'ee hojii irra oolee waan jiruuf magaala keessatti rakkoon nageenyaa bal'aa ta'e mul'atu. Hawaasni magaala Bishooftuu hawaasa nagaa fedhu. Jireenyaanis hawaasa baay'een isaanii militarii ta'e waa'ee nageenyaa bal'aa kan itti himtu osoo hin ta'in ofii isaatii hawaasa of eegu, hawaasa poolisii cinaa dhaabbatu, hawaasa waa'ee nageenyaa si gorsu, hawaasa ijaarama isaatiin ollaa isaa eeguu danda'u. Keessattuu yakkoota walxaxaa fi iddoowwan sodaa nageenyaa jedhamanii shakkaman adda baasuun teekinooloojii kaameeraa CCTV fayyadamuun yakkoota raawwataman bifa salphaan to'achaa kan jiran ta'us himaniiru. Ammas diinni kaleessa nuti eegaa turre, kaleessa nuti sakattaa turre hin riphee malee hin barbaadamne waan ta'eef ammas rakkoonni magaalaa Bishooftuu keessatti akka hin uumamne darbee namootni nagaas ta'e namni kamiyyuu magaalaa Bishooftuu keessatti sodaa malee akka seenee bahu. Magaalli kun magaalaa turistiiti jedheera. Magaalaa turistii ta'uurraa namni guyyaa guyyaan namootni haarofti hin seena. Kanaaf nageenyummaan ishee sirriitti eegamuu qaba waan ta'eef akkaatuma kana duraatiin harka wal qabannee caasaa poolisii keenya wajjin caasaawwan nageenyaa humna addaa caasaan milishaa gaachanni sirnaaf homaa waraanaa naannoo kana jirus qindoomnee hojjenne kanaa ol daraan milkaa'uu dandeenya waan jedhu qaba. Kurmaana kana keessattis hojii qindoominaa hojjetameen bu'aan gaarii argamus Komaandar Ittaanaa Gammadaa Tullichaa himaniiru. Akka magaala keenyatti iddoowwan ka'umsa yakkaa ta'uu danda'aniif namootni kashlabbeen keessa ooluu danda'an jennee oopereeshinii raawwataa turreen
kurmaana tokko keessa qofatti meeshaawwan shiishaa 750 kan qabne ta'uu fi namoota as keessatti kuufamanii kuufama kana keessa as keessatti kuufamanii meeshaawwan shiishaa kana fayyadaman baay'ee isaanii kan gorsaan gadhiifamanii kan seera dhiyaate kan jiru ta'uu isaati. Kaameeraan kunis bifa salphaa ta'een balaawwanii fi yakkoota magaalicha keessatti darbanii raawwataman to'achuu keessatti gahee guddaa kan qabu ta'us qindeessaan galmeessa meeshaa Saajin Waliyyii Leencaa himaniiru. Balaa adda addaa balaa makiinaa fi kaleessa yoo ga'e irra deebitee ilaaluu dandeetta. Makiinaa kamtu akka balaa geesse maal akka godhe ilaaluu dandeetta waan ta'eef baay'ee faayidaa guddaa qaba. Akka poolisitti faayidaa guddaa qaba jechuudha nageenyaaf. Fuuldurattis muuxannoon kun hanga gadiitti cimee kan itti fufu ta'us dhaamaniiru. Godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa Walisootti himatamaa miseensa shanee ofiin jechuun yakka saamichaa namoota irratti raawwate hidhaa cimaan adabame. Gabaasa Salamoon Shantamaaf Girmaa Magarsaa. Himatamaan Abbush yookaan Warqinaa Alamuu jedhamu jiraataa godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa Walisooti. Innis dukkana deeffachuun uffata roobaa raayyaa ittisa biyyaa uffatee jalaan immoo dibaabee meeshaa waraanaa fakkeessuun mana namoota dhuunfaa deemuudhaan ani miseensa shaneeti ofiin jechuun ijoollee maatii biraa fuudhee gara bosonaa geessuun maatii ijoolleetiin hanga birrii 50 fiddan malee ijoollee keessan hin gadhiisu jechuun badhaadhina hin malle argachuuf socho'aa akka ture galmeen qorannaa yakkaasaa kan addeessu. Kana malees himatamaan kun moobaayilii namoota irraa saamee gara magaalaa Walisoo geessee gurguruuf namootaan osoo walii galaa jiru odeeffannoo hawaasni qaamolee nageenyaaf kennaniin kan to'atame ta'uun himameera. Dhimmichas poolisii fi abbaan alangaa waliin ta'uudhaan ragaa namoota irraa argatan qulqulleeffatanii abbaan alangaa himatamaa kana mana murtii olaanaa godina Shawaa Kibba Lixaatti himata. Manni murtii olaanaa godinichaas galmee abbaa alangaa irraa dhiyaateef qulqulleeffachuun himatamaan kun seera yakkaa Itoophiyaa bara 1996 fooyyahee ba'e keewwata 590 muraa 1A fi 2A akkasumas 2 caarra darbuun yakka ijoollee ugguruu akkasumas doorsisuudhaan namoota garaagaraa irrattis saamicha raawwateera jechuun dhaddacha tibbana ooleen hidhaa cimaa waggaa 16 akka adabamu itti murteesseera. Himatamaan guyyaa harkisaa qabame irraa eegale adabbii hidhaa cimaa waggaa 16 baatii 6tiin akka adabamu murtaa'ee jira. Haaluma wal fakkaatuun godinuma kana aanaa Wanciittis himatamaan Ashannaa fi Hayluu jedhamu aanaa Wancii ganda Haroo Koonnoo jedhamu keessatti bu'uuraalee misoomaa tajaajila hawaasaa ta'e sarara shiboo elektirikaa jiraattota aanichaaf tajaajila ibsaa kennaa jiru addaan kutuun yakkaannaa raawwachuun himame. Himatamaan kun yakki inni raawwate poolisii fi abbaa alangaatiin erga qoratamee booda mana murtii aanaa Wanciitti dhiyaate. Manni murtii aanaa Wanciis galmee abbaa alangaarraa dhiyaateef qulqulleeffachuun dhaddacha tibbana ooleen hidhaa cimaa waggaa 3 akka adabamu itti murteesseera. Gabaasni kan riippoortara keenya Salamoon Shantamaati. Adabbii himatamaa fi fakkaattota isaa barsiisuu danda'u guyyaa harkisaa qabame gaafa guyyaa 15/10/2014 irraa kan lakkaawwamu gulantaa 17ffaa jalatti hidhaa cimaa waggaa 3 fi baatii 3 akka adabamu manni murtii kenninee jirra jechuudha. Manni murtii olaanaa godina Harargee Bahaa himatamaa daa'ima 2 gudeede hidhaa cimaan adabuu isaa poolisiin beekse. Gabaasaa Tolosaa Goshuuf Feeyisaa Xiiqii. Himatamaan Muhammad Adamee jedhamu godina Harargee Bahaa aanaa Kurfaa Callee ganda Caffee Aannaniitti daa'iman 2 umuriin isaanii waggaa 8 fi 17 ta'an waan gudeedeef kan adabame. Ragaan kun akka argamu inni kun murtii akka argatuuf sochiin qindoominni waajjira poolisii abbaa alangaatii fi wajjin jiru gaarii waan ta'eef dhimmichi kun jechuudha akka tarkaanfiin fudhatamu. Himatamaan kun meeshaa qara qabuun sodaachisee erga yakkicha raawwatee miliquuf yaalus hirmaannaa hawaasaatiin kan to'atame. Galmeen ragaa namaa fi mana yaalaatiin erga irratti qulqullaa'ee booda mana murtii olaanaa godina Harargee Bahaaf dhiyaate. Manni murtii olaanaa godina Harargee Bahaas galmee ragaa poolisii fi abbaa alangaa irraa dhiyaateef erga mirkaneeffatee booda dhaddacha tibbana ooleen himatamaa Muhammad Adamee jedhamu hidhaa cimaa waggaa 23 akka adabamu itti murteesseera. Waggaa 23tiin akka adabamuuf murtiin adabbiidhaa kun kennamee jira jechuudha. Qaamolee nageenyaa fi hawaasni dubbisnes yakkoota dhoksaan daa'immanii fi dubartoota irratti raawwatamu hambisuuf hirmaannaa hawaasaa cimsuun barbaachisaa ta'uu himanii kanaaf hawaasnis gocha akkasii wayita raawwatamu jaarsummaan osoo hin taane karaa seeraatiin xumurachuu akka qaban yaaddachiisaniiru. Yaa'u san akka seektara qindoominaattis dhimma dubartiidhaatii waliinis akkam ta'uu qaban akkamitti barumsa isaanii akkaataatti hordofuu qaban akkamitti barachuu kan qaban waan jiru kallattii wayii kaayyachuudhaaf mari'achaatii jira. Kan bira darbee daganaa maasis seektara qindoominaa fakkeenyaaf seektara fayyaa barnoota mana murtii abbaa alangaadhaa
taanee qajeelcha poolisii waliin taanee yeroo yeroodhaan mariidha qabna.